Viidiyoo kana keessatti utuu jaalallee keenya hin mufachiisin akkamitti dubbachuu qabnu kan ilaallu ta'a. Akkasumas garaagarummaa amala dhiiraa fi amala dubaraa, wanta durbi dhiira irraa barbaadu, jaalala hariiroo keessaa fi gaa'ela keessaa guddisuu wanta gochuu qabnu waliin kan ilaallu ta'a. Akkamitti gaa'elli yookaan hariiroon jaalalaan guutuu ta'a? Jaalalleen kee gara jaalalaatti, calaqqisuutti, ifuutti akka ol guddattu yoo barbaadde bilchina kana qabaadhu. Dhiirummaan qorumsaan guddata. Dubarri garuu jajamuun guddatti. Bilisaan ishee jaji. Dhiirri dubara isaa jajuun ibsamuu qaba. Siin akka dhiiraatti hiriyoonni kee chaalenjii si godhu. Kana yoo hin gootu ta'e ati akkas jedhu yookiin dallaa sanarra yoo hin utaaltu ta'e sirri kuta siin jedhu. Tarii akka ati gatii hin qabnetti sitti dubbatu. Si qoruun isaanii kun akka guddattuuf. Tarii ati yoo bartee kana qabda ta'a. Dhiirota biroo chaalenjii gochuu fi qoruu jechuudha. Qorumsa akkasiin amala dhiiraa dubartiin of keessatti qabdu qofatu guddata. Qorumsa akkasiin amala dhiiraa dubartiin of keessaa qabdu qofatu guddata. Dubarri jajjabeeffamuu, deeggaramuu gara sadarkaa olaanaatti ceeti. Yeroo ati boca qaama ishee akka jaallattu itti himtu sochii taasisu eegalti. Ittumayyuu caalti jechuudha. Nan abdadha ulfaatinni kee kana caalaa akka hin daballe jechuu danda'i. Ishee jajuun kee qulqullina ishee, qabiyyee ishee, ilaalcha ishee, kwaalitii ishee ol kaasa. Yeroo haartu nama jibbisiista jechuun yeroo seeqxu baay'ee miidhagda, baay'ee namatti tolta jechuu danda'i. Hariiroof bu'a qabeessa kun. Lamaanuu kan jettu seequu ishee waan barbaadduuf, waan feetuuf. Garuu yeroo dubara keetti dubbattu hirrina ishee dhiisi. Muda maleessummaa ishee dubbadhu. Kun gara guutuu ta'utti ishee fida. Dubarri kee gara ifuutti, calaqqisuutti, jaalalaatti akka ol guddattu yoo barbaadde jaji. Jajuun kee gara gammaduutti, fayyummaatti, gara miidhaginaatti, gara humnaatti ishee fida. Qabiyyeen ishee, kwaalitiin ishee xiqqoo yoo ta'e iyyuu jaji. Dhiirota baay'eef kana shaakaluun hin ulfaata. Garuu shaakaluu bari. Qulqullina dubaraa, kwaalitii ishee akka guddatu yoo barbaadde bilisaan ishee jaji. Jajuun kee akka isheen caalaatti lalistu ishee taasisa. Yoo caalaatti of qabde caalaatti gaarii taati jettee yoo yaadde akka gaariitti kwaalitii ishee hin jajin jirta jechuudha. Garuu sababa ishee jajuuf isheef yoo ibsuu yaadde kun immoo ishee arrabsuudha. Kan isheen taatee jirtu tuffachuudha. Qooda kanaa yeroo isheen dafqaa jirtu iyyuu hammam akka ishee ifaa calaqqisaa jirtu itti himi. Baay'ee ofitti na harkisaa jirta. Mi'a kaartoonii keessaa amma ba'e fakkaata jedhi. Kutaa qaama ishee keessaa kan jaallattu illee akka isheen bartuuf itti himi. Irra deddeebiin kun sochiin ishee dabalaa caalaatti akka calaqqistu ishee gargaara. Wanta qaama ishee irraa dhugumatti jaallatte itti gammadde itti himi. Akkas godhu malee sababa isaa hin ibsin. Sababa akkas jechuuf ibsuun akka isii fudhatamaa hin jirre itti dubbachuu keeti. Waan ati dubbattu dandeettiin amanuu ishees illee ni hir'ata. Jajuun sirriitti hojjeta. Odeeffannoon homaa miti. Jajuun ni kakaasa. Chaalenjiin garuu homaa miti dubaraaf. Har'a immoo maal uffachaa jirtaa jettee qeequuf osoo waa'ee isaa hin dubbatin suuta jedhii uffata ishee irraa jaallattu itti uwwisi. Yoo danda'ame bitiif qeequuf. Subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas hiriyoota keessaniif share godhaa. Hiriyoota keessan hubannaa kana yoo qabaatan gaariidha jettanii yaaddaniif jechuudha.
gaaffiif yaada qabdan immoo koomentii laayik gochuun dagatiin nu beeksisaa. Hanga kutaa itti aanutti nagaan tura.